harka fuudhee daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kun miidiyaa keessan gingilchaa torban qabatee kan isiniif dhiyaatu jiranaaltichi keessan qataleen keessan Habsaamuu Lamuuti. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan toora yuutuubiitiin nu daawwattan yuutuub chaanaalii keenya sabiskiraayipii godhaa. Sagantaa keenyaaf yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliif turan afeerraa keenya yeroo hundaati. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaa gingilchaa guyyaa irraa fudhadhee dhufeera. Gingilchaa guyyaa irraa fudhadhee dhufe toon darbin dura artist Taaddalaa Gammachuu Bojaa Gammachuu thank you very much. Baay'ee galatoomi. An baay'een siin boone. Walaloon kee, yeedaloon kee, muuziqaan kee baay'ee na gammachu. Torban sadan akkarraa waa'ee sirba afuura 888 dhufeerraa dubbachaan ture. Deebii kennuun nun barbaachisu. Deebii kennuun dirqama yoo ta'e garuu waan jarri waggaa 7-8 itti qophaan kana sa'aatii tokko lamatti deebii kennuudhaaf ittiin jarjarinaa jedhee naasee ture. Taaddeen yeroo isaatti fudhatee yeedaloo bareedduudhaan walaloo bareedduudhaan muuziqaa bareedduudhaan klippii omaan jiru bareedaadhaan deebiin ati laattee baay'ee nu boonse. Waan biraa keessa galuun tokko hin barbaachisu. Inkaa salaamtaan hin barbaachisu. Atakaroo wal qabachuun hin barbaachisu. Akkuma isaa nyaata nyaachuu hin barsiifne surree hidhachuu hin barsiifne jedhan nuti immoo har'a galagalchine labargar abaqanaachuu jechuun sun gatii tokko hin qabu. Maaliif uummanni keenya haqa qaba? Biyya kana ijaaruu keessatti, biyya kana bareechuu keessatti, daangaa biyya kana eegsisuu keessatti aarsaa guddaa kaffaleera. Aarsaa Oromoon durirraa kaasee kaffale kana himuun duwwaan iyyuu hin ga'a. Uummati keenya uummata garaa bal'aadha. Yeroo isaan beelaanii dhufanis ofitti qabate. Dachii irraa qurxuree kennee fi haqa Oromoo kana duwwaa dubbachuun hin ga'a. Inkaa salaamtaa biraa keessa galuun nun barbaachisu. Saba kamii wajjinis wal loluun nun barbaachisu. Haqa Oromoon qabdu duwwaa dubbachuudhaan injifannoo Oromoo mirkaneessuun hin danda'ama. Taaddee keenya thank you. Dhaggeeffadhaa. Ijoollee warra galaan goromii guddallee ilmaan tuulamtichaa kan walakkaa baane ora finfinneerraa kan iddaan buqqaalee har'a simannaa yoom gomattuu taane. Abadan Oromoon gomattuu ta'een beeku. Har'as simachaadhuma jira. Har'as ofitti qabachaadhuma jira. Kanaan dura isa isaan buqqisan sana qiimii ittiin qabanneem. Kanaan dura na buqqistee ta'an immoo sin buqqisaa jechaan hin jiru. Har'as babbareechee tolchee bakka bareedaatti galchaa jira. Haqaan kun dhugaa lafarra jirtuudhaan kun soba tokkoon barbaachisuun kun dhugaa Oromoo dubbachuun isaa waan ga'a. Haqa uummata kanaa dubbachuudhaan injifannoo mirkaneessuu dandeenya. Gurriyaa ganda geenyee. Ijigari millatu Sidajabe amorma Amata kanabatu Kasamu kanabatu Kamata kanabatu Gurri agan nageenye ijigari millatu gurra saatii waa dhaga'uun barbaadu osoo waan gaggaarii meeqa dalagamaa jiru osoo waan gaggaarii meeqa hojjetamaa jiru ijigari millatu sintaajjabe yaa morma kan mataa kana baatu mataa waan tortoraa duwwaa yaadu sammuu manni sharariitii keessa guute kana waan gaarii dhaga'uun barbaanne waan gaarii yaaduun barbaanne yeroo hundumaa gadaantummaa uummata keenyaa barbaadu uummata keenya mataa gadha'uu barbaadu sintaajjabe yaa morma kan sammuu kana baatu yaa mormaa yaa hojii waan tottoraa kana ofirratti baattee deemta osoo waa arganii kan akka nagarre ta'aa jiran har'a isaan gaarummaa biyya keenya keessatti hojjetamaa jiru kana yoo ragaa ba'uu baatan addunyaatu ragaa ba'am. Dheengadda eebba kitaabaa tokkoofin Aduwaa 00 dhaqee ture. Namoota gurguddaa addunyaa yuunivarsiitii UK irraa dhufanii waa'ee magaalaa Finfinnee irraa waggaa 3 kan itti fudhate kitaaba barreessan. Inni tokko maal jedhe? UK keessatti wanti arguuf Ameerikaa keessatti wanti argaa ture abdiina kutachiisaa tureedha. Biyya lafaarra abdii kutadheen ture. Garuu ergan biyya kana dhufeen abdii ofitti horadheedha. Edaa dhalootaaf kan yaadu jiraadha. Environmentaliidhaaf kan yaaduuf jiraadha. Magariisaaf kan yaadutu jiraadha. Kana argeen abdiina ture. Kanaaf kitaaba kana barreessuuf dirqaman. Isa biyya keenya keessaa miti bar. Inni baargamoo taa'ee waan biyya keenya keessatti godhamaa jiru kana horii isaanii irratti investii godhanii nama waggaa 50 yuunivarsiitii barsiise piroofeesarri joornaalistiin lammii biyya keenyaa waliin wal ta'anii namoonni
sadan sin asirratti argattan kuni kitaaba waa'ee magaalaa Finfinnee irraa barreessan. Waan biyya keenya keessatti godhamaa jiru irraa barreessan. Inni immoo uummata keenya gadaantummaadhaan barbaada. Inni yeroo hundumaa Oromoon biyya bulchuu hin danda'u jedhu sun immoo waan hamaa dubbata asuma keessa taa'ee bara. Finfinneedhuma keessa taa'eetiin. Isa kana gaa inni taaddeen sin taajjabe ya mormaa kan sammuu kana baattu jedhame. Osoo ija isaatiin argaa jiru, osoo gurra isaatiin dhagaa jiru dhaga'uun barbaadu, osoo argaa jiru arguun barbaadu, mataa tottoraa baatee deema. Gadaantummaa uummata keenya iddoo biraarraa dhufanii nu buqqisanii daangaatti nu geessanidha. Sirbi Taaddee maal jedha? Yaa ilmaan Gullallee, yaa ilmaan Tuulamichaa kan walakkaarra ari'amtee gara Arsiitti, ari'amtee gara Wallaggaa gara Baaleetti baate. Har'as harka isaa banatee simachaa jira. Isa kana kan itti muuqamnu. Atakaroo keessa gallee arrabsuu miti. Atakaroo keessa gallee wal xiqqeessuu miti. Atakaroo keessa gallee inkaa salaamtaa waliin jechuu miti. Akka isaanii kofoo uffachuu sin barsiifne jiranii bargarii sin barsiifne jechuu miti. Haqa Oromoon qabdu hojjedha. Artistoonni Oromoo gaafa hojjechuuf gadi baatan itti qophaa'a. In arrabsamtu hin xiqqaatu. Dhugaadhaaf yoo arrabsan maal rakkoo qaba? Artistii biraaf argeera kan kaaministoonni gallakkisee kee arraba sooshaal miidiyaa irraa argee kan baqate. Jalqabumayyuu itti amantee miti jechuudha. Waan tokko gaafa hojjettan itti amanaa godha. Sammuu keessaniin mari'adha. Namni na arrabse namni na faarse who cares? Asirra gaafan gadi ba'ee dubbadhu arrabni meeqas gajjallaatti akka na arrabsaa jiru nan beeka. I don't care. I don't mind. Maalan dubbadhe? Safuu Oromoo waan cabsu dubbadhe? Waan uummata koo mataa gadi qabu dubbadhe? Waan Oromoof sabaaf sablammii walitti buusu dubbadhe? Ani isa kanan ilaalladha. Safuun eeggadha. Haqan eeggadha. Gadi ba'een dubbadha dhugaana keessa jirtu. Dhugaan koo si biratti fudhatamuu dhiisuun I don't mind. That's not my problem. Haqarratti dhaabbanneeti kan dubbadhu. Kanaaf artistoota keenya gaafa hojii hojjechuuf gadi baatanii you have to lead. Namni liidii si gochuun qabu. Waan itti amantee gadi baate tokko lubbuu keeyyuu kenniif. Arraba namaa soraattee dudduubatti deebita. Akkamittiin arrabni namaa dudduubatti si deebisa? Amanamummaa qabaadhu. Waan an kennu kun akkam safuu uummata kootiin cabsa. Naman tuqa. Sabaaf sablammiin tuqa. Biyya koo hin tuqa. Dantaa uummata kootiin tuqa. Jedhi yaada jalqaba. Isa booda erga ofitti amantee booddee keessa keetti amantee booddee gadi ba'eetii dhukkeerraa ka'a. Kan si arrabsu baay'een jiraachuu danda'a. Yaada keetti deebi'ee gala. Meeqan arganii? As biyya kana ture gaafan gara Kanaadaatti deebi'u. Meeqan na arrabsaa ture har'a immoo warri galan jiru. I'm happy. Maaliif kaleessa akka naan jettee dhiifama na gaafadhu miti. Yaadi nama dubbadhu kun dhugaadha moo dhugaa mitiidha. Dhugaan immoo nama hundumaaf yeroo tokko ifa miti. Kanaafi Taaddee keenya baay'ee galatoomi. Edaa sirba dhiiseen jira. Dhiifama naa godha. Sirba Taaddee hojii keenya hodhati. Baratuu gingilchaa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gingilchaa. Guyyaa irraa fudhadhee dhufe lammaffaa irratti wanti waliin ilaallu waa'ee kitaaba Obbo Leencoo Lataati. Kitaabni Obbo Leencoo Lataa torban darbe magaalaa Finfinnee Skylight Hotelitti eebbifame irraa gingilcheen ture. Guyyaa eebba kitaaba sanaa namoota gurguddoo baay'een arge keessa Waaqayyoon lubbuu isaanii kan jannataa garuu Obbo Zagayyee Asfa'u. Erga kitaabni sun eebbifame guyyaa tokko booddeedha kan dadhabanii. Nama guddaa Oromoo, qabsaa Oromoo, hayyuu Oromoo bu'aa bayii baay'ee keessa darbanii aarsaa guddaa kaffalanii Obbo Zagayyee Asfa'u guyyaa sanachitti argee dubbisne guyyaa sattaanutti lubbuun isaanii darbeera. Maatii isaaniitiif Waaqayyoon jajjabina kennu, firoottan isaanii, hiriyoottan isaaniitiif jajjabina haa kennu. Akkasumas abbaa keenya Waaqayyoon lubbuu isaanii kan jannataa nuuf haa godhu. Kitaabni Obbo Leencoo Lataa torban darbe eebbifame atakaroo baay'ee uumaa ture sooshaal miidiyaa kana keessatti. Waa'ee wareegamuu Jaalle Baarootii fi Jaalle Badhoo gidduutti ta'e irratti waan kitaaba Obbo Leencoo Lataa irratti barreeffame kuni akka haaraatti reefi riimiksii godhamee arrabni baay'een wooma kanaan dura Obbo Leencoo Lataattiin arrabsaa turan waggaa 10 dura waggaa 20 har'a jaarsiillee dadhabeera jedhaniillee safuu warri hin qabne har'as arrabumatti gattaan. Kitaaba Obbo Leencoo Lataa irratti waa'ee wareegamuu Jaalle Baarootii fi Jaalle Badhoo gidduutti isaan barreessan kuni yeroo baay'ee waan dubbatame. Obbo Abduu Jaliil, Profeesar Mahammad akkasumas kitaaba Abbaa Caalaa irratti barreeffamee jira. Akka haaraatti Obbo Leencoon akka godhe maaloo godhe nuun jiran. Namni yeroo Jaalle Baaroon wareegamu, Jaalle Badhoo wareegamu qaamaan achi ture Obbo Leencoo Lataa jedhamee jira. Obbo Leencoo Lataa immoo kanatti ta'e jedhanii erga barreessanii lakkii waan Obbo Leencoo Lataan barreessan sirrii miti warri jettanii qorannoo keessan geggeessaati kara kitaabaas ta'u kara viidiyoos ta'u nu biraan ga'a. Kanaaf ammaaf nuti nama qaamaan achi ture waan Obbo Leencoo Lataa jedhan waan Profeesar Mahammad jedhan waan Obbo Abduu Jaliil jedhan kitaaba Obbo Abbaa Caalaa irra jiru kun hundi isaa wal fakkaata. Ammaaf sana fudhanna. Sana fudhachuurraa ala filannoo biraan qabna. Warri immoo lakkii wanti kun sirrii miti jettan immoo evidensii wajjin lafa nuu ka'aati uummata biraan ga'a. Sababii kana atakaroo biraa keessa gallee waan gara fuuldura duraatti tattaaffachuu qabnu dudduubatti deebinee
hayyoota keenya har'a lubbuun nu biran jirre ekeraan isaaniillee akka inni hin boqonne gochuun cubbuu poolitikaa waggaa 50 dudduubatti deebine har'a sababii kanaan wal arrabsuu qabna har'a sababii kanaan wal coqqoluu qabna ofii keessaniif dhiisa maatii isaaniitiif yaada jarri kun qabsoo bilisummaa oromootiif wareegaman qabsoo bilisummaa oromootiif aarsaa kaffalan tadarbe kana finne har'a ittiin uummata burjaajessuun gaarii miti har'a uummata akka inni wal qoodu gochuun gaarii miti waan waggaa 50 dudduubatti deebine yoo jara kanaaf yaaddan ta'e maatii isaaniitiif yaada ijoollee isaaniitiif yaada warra har'a lubbuun jiran kanaaf yaada mee waa'een jaalle baaroo kun baay'ee isinitti dhaga'ame yoo ta'e dhaqaatii siidaa hojjedhaafi Harargee keessa jira kunoo dirree gubbaa jira kunoo awwaalisa waa'ee jaalle badhootu irriba sinna yoo ta'e dhaqaatii siidaa dhaabaafime arrabaan dubbatanii uummata afaan faajjessuun gaarii natti hin fakkaatu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti waan baay'eetti waan nutis beeknu waan nutis hin beekne waan baay'ee jira yoo akka goone uummatatu kana ta'a jedhamee waan ukkaamame yeroo dheeraadhaaf ture waan baay'ee jira sana dudduubatti deebine har'a uummata burjaajessuun gaarii miti har'a uummata akka inni afaan faajjoo gochuun gaarii miti hayyuu kee isa lubbuun jirus hin jaallatan jarri ati immoo walii keetii waliin jaallattu dhaggeeffadhaa kan አሁን በቅርቡ በመላው ኢትዮጵያ ዳር እስከ ዳር አጫጭኸው በውጭም በውስጥም ያለውን ኃይል አሉን የሚሉትን የፖለቲካ ኃይል አስተባብረው ሌንጮ ለታን ሰማይ ሊሰቅሉ የሞከሩበት ዋነኛ ምክንያት ሌንጮ ለታ 1983 የኦህዴድ ኃይሎችን የኦነግ ኃይሎችን ይዞ ከኢህአዴግ ጋር ወደ አዲስ አበባ በገቡ ጊዜ ኢትዮጵያ አይደለንም የሚል አቋም ነው ያራመደው ኢትዮጵያዊ ለመሆን ድርድር ያስፈልገናል እንደራደራለን ያለው አሁን በቅርቡ ወዳም በመላው ኢትዮጵያ ያጫውጫው ጀረ ati bilsigina deegari ati badhaadhina tay ati abaawot ati kaafaa'ot ati jinnii tay isaan mooyyee tokkotti situmu mooyyee tokkotti garsitumu ati asii teesseetu akka nama alala guuru waan waggaa 50tiif teessee wal arrabsita akka waan lubbuu isaanii deebisuu dandeessu kaayyoo isaanii galmaan ga'i ilmaan isaanii yaadat siidaa bareedaa hojjedhu isa kanaan kan qabsaa'aa jiraachisuu dandeessu malee gandaan wal qooddee amantii wal qooddee siyaasaa wal qooddee wal arrabsaa ooluudha miti kan kaayoo jaalle baaroo yookiis kaayoo jaalle badhoo galmaan geessu kaayoo qabsaa'ota kanaan galmaan kan geessu ati gandaan wal qooduu siyaasaa wal qooduu miti waan isaan kaleessa irratti aarsaa kaffalan waan isaan kaleessa itti manaa gadi ba'an sana galmaan ga'uudhaan malee social media irra teessee wal arrabsuudhaan miti ati waan barbaadde walitti taappeellaa walitti kaa'eeti wal arrabsi isaan mooyyee tokkotti situmu qabsaa ኦሮሞ obbo Zagayyee Asfaw ነው ማል ጀዱ መደገፈዱ የኢትዮጵያን ዳግም በኦህዴድ መዳፍ ውስጥ ለተራዘመ ጊዜ እንድትቆይና የኢትዮጵያ መልውና እንዲያከትም ታስቦ የተዘጋጀ ምክክር ኮሚሽን የሚባል ወንብድና የሚሰራበት ቡድን አባልና መሪ ሆኖ ነው ህይወቱ ያለፈው አፈሪቅ ለልለት አፈሪቅ በድበት ሚል ውጣ ወረድ ውስጥ ብያኔው የፈጣሪ ነው እዴግን ይቅለል ሊከበድ ምናምን የሚባል ዊሽ ውስጥ ማልገባም የውነት obbo Zagayyee Asfaw guddaa keenya guddaa Itoophiyaa guddaa Oromoo beekaa Oromoo hayyuu Oromoo xiqqeessu makka kana isa har'a lubbuun hin jirrellee gara jabina akkas ilaali Oromoon nama lubbuun hin jirrellee safuura ka'aban safuun beekani qaaniin beekani isaan akka kana isa abaa'oo keessa jirus isa kaafaa'oo keessa jirus isa badhaadhina keessa jirus isa siyaasa kam keessa hin jirres bakka tokkotti si dha'u ati social media irra teessee wal qoqqooddamu ati social media irra teessee wal arrabsitamu maal kun gama tokkotti sin fidu yoo ta'e maaltu gama tokkotti si fida hayyuun Oromoo yoo xiqqaate biyya kana keessatti Itoophiyaa keessatti yeroo 3-4 nama ministeera ta'eedha qotee bulaa Oromoo duwwaa miti qoteen bulaa biyya kanaa biyya isaa irratti lafa isaa irratti abbaa lafaa ta'uu qaba jedhee nama qabsaa jedhama kireeditii dhabsiisanii akka kana xiqqeessu akkumatti nuti jabana kana keessa teenyee gooxiidhaan siyaasaan teenyee wal qoqqoonna inni kun biltsiginnaa inni kun shanee inni kun kaafaa'oo inni kun abaa'oo jennee inni kun jawaar inni kun maal waliin jechaa oolla Oromoo mee yaadamee dhaabbadhaati haala keessa jirtan kana mee yaadamee ergaan muummichi ministeera kanaan dura dubbate sun waan tokkummaatti yoo isin hin fidute maal tokkummaatti isin fida dhaggeeffadhu ከፍተኛ ኦሮሞ ጠል ኃይሎች ኦሮሞን የሚጠሉ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር የሚያስቡ ኢትዮጵያን የሚያስቡ ሰዎች ከፍተኛ ኦሮሞ ጠል ኃይሎች ኦሮሞ ጅብ ገሩ ብየ ከነ ከሰ ጅራቹ በርባዱ ኦሮሞ ጅብቴ ብየ ከነ ከሰ ጅራቹ እንደንደሱ ይቹዳም ሀረ ጎጢ አዳዳ ወጅን ተኩማ ኡማ ጅሩ ሚሳት ሲጨብሱፍም ሱዳኔ ወጅን ተኩማ ኡማ ጅሩም
ኤርትራ ወጅን ተኩማ ኡማ ጅሩም TPLF ፋኖ ተኩማ ኡማ ጅራም ሲጫብሱዳፍ ኢጆሌን ኬኛ ወራ ከና ወጅን ተኩማ ኡሙ ጀዴስ ይያዶን ሶሻል ሚዲያን አላ ጀራ ከና ወጅን ኢጃራመኒ ዋናማ ጅሩ ከና ጫብሱዳፍ ሂሪዱ ጀዴ ይያዶን ዮ ህንጎዱ ተሴናቱ ሳንቱ ገሩኑ ጫብሱዳፍ ረት ጃራማ ጅሩ ሆጂ መጋላ ፍንፍኔ ከሰቲ ኦጀተማ ጅሩ ጀቸ ከንቲባ መጋላ ፍንፍኔ አዳነች እንገድ ዱበተኒን ዳጋሜ ቀቱት ጉራማ ቱር ጀቺሱን ኤሰቲ ዱቢ ቀባ ኤሰቲ ሐሜኘ ቀባ ዮ ሐሜኘ ጅራቴ በሪ ለኪ አዴ ደጎጎርተኒቱ ክብርት ደጎጎርተኒቱ እዶካና ደጎጎራ ጅራ ጀነት ምናምኑ ገሩሜ ጀቺሳን ጀረን ካዳገፈዳ አዲስ አበባ ውስጥ እውነቱን ለመናገር እንደው ሌላ ምክንያት ምን እንደሆነ አላቅም ጎዳና ላይ ወጥቶ ምግብ የሚያስለምን ምንም ምክንያት የለም ከነኚህ ምገባ ማዕከላቶች ውስጥ ወደ አንዱ ጎራ ብሎ ትኩስ ንጹህ ምግብ የተመጣጠነ ምግብ መመገብ የሚቻልበት ከተማ ሆኗል ኢሰከነ ዱቢቴም ጀቺ አዳነች ዱበተኒ ዮ ሰበቢን ብራንጅራቴ ማለ ሰበቢን ትቶኮ ነምኒ ገዲ በኤ መጋላ ፍንፍኔ ከሰቲ ኛታ ከደቱ hinjiru jedhan ማሊፍ መነ ኛታቲ ኛታን ቆጴስኔ ጅራ ብየ ካናዳ ከሰን ጅራዳ መጋላ ከሰቲ በሪ ነመከራ ጉባ ዳበቴ አም ሃንግሪ ባይ ሚ ፉድ ሲንጀሩ ጎቱ ሻልተር ጀታኒም ለፈኛታቲ ኛታን ቱጅራ ሰልቬሽን አርሚ ጅራ ዳቂ አቺ ኛዱ እታን ነምኒ ዳቂ አቺ ሪያዳ አበተኛ ተኛ ኢሰከነጋ ክብርት ከንቲባን ካዲሳ ዱበተን ነጋነ ሲዲፈተው ቆርጨ ቡዳ ኢሰከነም መጋላ ፍንፍኔ ከሰቲ ለፊት ዳጤ ሂሪዳን አበቴ ኛተኛ ቱጅራ ማሊፍ ከራ ጉባ ዳበቴ ከረታ ጉያት ተኮ ሀታቱ ዩማለኑ ተቆጴስኔ ጅራ ኮታ አቺ ኛዳ ከራ ጉባ ዳበቴ ነምቤሌ ጀቴ ሆሪና መንጋፈቲኒ መጋላ ፍንፍኔ ተደን መጋላ ሳምቡሻ ጅራን ከሰቲ ቢኮዝ ለፈኛታት ኛተን ድደሚ ሰገሊ ኦልቱ ቆጳይ ጅር ነምኒ ቤለ ሁንዱማን ዳቄ አቺ ዳበቴ ሂሪዳን ኛተኛቹ ደንዳ ለዕለት ጉርስ ለሚለምኑ ወገኖቻችን ሁሉ ድጋሚ መልእክት ማስተላለፍ ወዳለው በከተማችሁ ውስጥ እነኚህ የተገነቡት ምገባ ማዕከላቶች የእናንተ ናቸው ንጹህ ምግብ ደረጃውን የጠበቀ ምግብ በክብር እጃችሁን ታጥባችሁ በንጽህና መታችሁ እዚህ መመገብ ትችላላችሁ እና ተጠቀሙበት ማለት ወዳለው እጃችሁን ታጥባችሁ በከጀዱ ከነሲሞ ሐርካ ዲቃችሁን በርሲሱፍ ደምቲ ፋጀኒ ቦርዱ ቢትካሱ amma warra nyaata guyyaa kadhachuudhaaf karaarra baatanii waamichan isiniif godha kottaa asii nyaadhaa nyaata qulqulluu dhuguura darbee moo bishaan ittiin harka dhiqattus jira harka kee dhiqattee nyaata qulqulluu nyaattee deemuu dandeessa saantima tokko osoon kaffalin kottaa nyaadhaa waamicham akkamittiin akkas jedhu jabana bilchiginnaa keessa beellin jiru jechuudha waan meeqa ashoof kan jaraayyuu mitiin kan namni keenya waan kana fuudhee afarsufa my brother videoon akkasii gaafa muramee dhufu bal'isaa ilaala jalqabarratti maaltu dubbatame dhumarratti maaltu dubbatame jedhu ilaala namoonni magaalaa finfinnee keessa jiraattan sababii isaan gadi ba'anii karaa gubbaatti nyaata nama kadhataniif naaf hin galu osoo nyaata asii qabnu tarii ትራንስፖርቴሽን ይዳምነ iddoo sana dhannee nyaachuu dadhabne jechuu danda'a ሰናፊስ deebii qabu ግን ደካማ የሆኑ ለተለያዩ ችግሮች የተጋለጡ ወደዚህ መምጣት የማይችሉ ወገኖችም ካሉ እስከ ቤት ድረስ የሚሄድበት ማዕከል ነውና በዚህ በጣም ደስተኞች ነን ኩኒ መጋላ ጉርጉዶ አዱኛ ከሰን ጅሩም ዋንጀሪ ኩን ሆጀቻ ጅረኒ ሰርቪሲን አከሲ ጥቆረ ወጅራተስ ሰበቢ አቲ ቃማ ደደባታተ ሰበቢ ደምቲ አጭገው እንደንደኝፊ መነከቲ ኛታ ከንሲፍ ደጅሩን ጅሩም የሮ ኮሮና ዱዋ አገር ፍንፍኔ ከሰት ከነጎደ ማጅራም ወሪ ቃማ ነፉ እንደንደኝ ረኮ አደዳ ቀባተን አቂመ ደካማ ወርታን ማንጉዶን ኛቲ ሃንገ መነከሰን ይትዱፋ የቱ ጋር ነው እንግዲህ አጥያቱ ክብርት ከንቲባ ለምን እንደዚህ ተናገሩ ብሎ ከሚዲያ ላይ ምንጫጩ ሰዎች ናቸው አፈርኩኝ እኮ ነው ቶሮንቶ ስኖር ነበር ቶሮንቶ ላይ እኮ ሰው መንገድ ላይ ቆሞ ምግብ ግዛልን ስል ዋዩ ደንጎቱ the shelter ነበር የሚባለው የተራበ ሰው የሚላክበት ቦታ ሸልተር ነው አንዳንድ ቦታ ደግሞ ሳልቬሽን አርሚ አለ ሆፕ ሚሽን አለ ኤድመንተን ውስጥ ሰው ምግብ ሲጠይቅ እዛ ሂድና ብላ ነው የምትለው አዲስ አበባ ውስጥ ይሄንን ነው ከንቲባው የተናገሩ መንገድ ላይ ቆማችሁ ምግብ ከምትለምኑ የምገባ ማይከል ወደ 30 ተከፍተዋልና እዛ መጣችሁ መብላት ትችላላችሁ መምጣት ለማትችሉ አቅመ ደካሞች የተለያየ ችግር ላለባችሁ በዊልቸር ለሚቀመጥ ለአሮጊቶች ለሽማግሌዎች ደግሞ እስከ ቤት ድረስ እናደርስላችኋለን
ትኩስ ምግብ በቀን አንድ እንኳን ቢሆን አግበህ ትበላለህ። ቴንኪው ማለት ስገባ ትሳደባለህ እንዴ? በቃ አንተ ማድረግ የምትችለውን ስድብን ብቻ ነው። ይሄ እኮ ትላልቅ ከተማ ውስጥ ስናይ የነበረውን የምንመኘውን አዲስ አበባ ውስጥ እየተሰራ እኮ ነው። እንኳን አዲስ አበባ ማልፎኛ ትላልቅ ከተማዎች ጎንደር፣ ጎጃም፣ ደምቢዶሎ፣ ነቀምት ውስጥ ቢከፈትልን ብለን ነው የምናመሰግነው። ሰው ተሪቦ መንገድ ላይ እንዳይወጣ፣ ለምግብ እንዳይቸገር፣ ለተለያየ ነገር መቸገር ትችላለህ። ለምግብ ግን እኛ ትኩስ ምግብ አዘጋጅተናል። ኑና ብሉ ነው የተባለው። ይሄ ውሸት ነው ደግሞ እንዳንል ይኸው እያየን ነው። የተለያየ ጊዜ ላይ ቪዲዮ የተለቀቀ እያየን ነው። ለዚህ እኮ ቴንኪው ማለት ነበረብን። ስድብ እኮ አይደለም ለነሱ የሚገባቸው የነበረው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኮ በየዓመት በዓሉ እኮ ከቤተሰቦቹ ጋር ከሚያሳልፍ እኮ እዛ ሄዶ ነው የሚያሳልፈው። ሰዎችን እያበላው እኮ ነው የሚያሳልፈው። ከንቲባ እኮ እንደዚህ ናቸው። ሰዎችን እያበሉ እኮ ነው ጊዜያቸውን የሚያጠፉት። ዛሬ እኮ ቢሮ ሄደ ከምታገኛቸው በላይ እኮ ምገባ መሃል ብትን ነው ከንቲባ የምታገኘው። መስራት የማትችለውን ነገር ስለሰሩ መሰደብ ነበረባቸው። ምግብ ለዕለት ጉርሳቸው የሌላቸው ወገኖቻችንም ቤታቸው ነው፣ ማረፊያቸው ነው። ርቧቸው መጥተው ምግብ የሚበሉበት ብቻ ሳይሆን አረፍ ብለው እርስ በርሳቸው ሰዓት ወስደው ተወያይተው የሚሄዱበት ቤታቸው ነውና ጎዳና ላይ የሚያስወጣ ምክንያት አዲስ አበባ ላይ በአሁኑ ሰዓት የለም። ምግብ ብቻ እኮ አይደለም፣ መታችሁ የምትመካከሩበት ጓደኛ የምትፈጥሩበት ቦታ የምገባ ማዕከል ተከፍቷል። ኑ ለምግብ ብላችሁ መንገድ ላይ እንዳትቆሙ። ለዚህ እኮ ማመስገን መንግስትን ሰፖርት ማድረግ ከመሰለ እኮ ዝም ማለትም እኮ አንድ ነገር ነው። 3 መንግስት አሳልፌያለሁ እኔ እስከ 14 ዓመቴ በደርግ ጊዜ የወያኔ ሙሉን። አሁን በዚህ መንግስት ደግሞ ይሄው 8 ዓመታችን ነው። የምገባ ማዕከል እኮ አልነበረም። ዛሬ እኮ የምገባ ማዕከል አለ። ይሄ መንግስት እኮ ለደሃ የሚያስብ መንግስት ነው። ለአቅመ ደካሞች የሚያስብ መንግስት ነው። ሰዎቹን መንገድ ላይ የሚጥል መንግስት እኮ አይደለም። የሚያስፈልገው ሰው ከየት እንዴት መጣ ሊለው የሚችል ማንም የለም። እንደዚህ አይነት አሰራርም የለንም። ምግብ ለሚያስፈልገው ሰው ከየት መጣ እንዴት መጣ ዘር ምንድነው ሃይማኖት ምንድነው ብሎ የሚጠይቅ የለም። ከወለጋ መጣ፣ ከጎጀም መጣ፣ ከሐረር መጣ፣ ከትግራይ መጣ የሚጠይቅ ሰው የለም። ምግብ የምትፈልግ በራችን ክፍት ነው። ኑና ተመገቡ፣ ኑና ከሰዎች ጋር ተወያዩ። ስንት ጎዳና ተዳዳሪን ከመንገድ እየወሰደ እያስተማረ ስራ የሚያስይዝ መንግስት፣ ስንት ሴተኛ አዳሪ ከፒያሳ እየለቀሙ ሄዱና እዩ አለ ማይከሉ። ውሸት አይደለም፣ ፕሮፓጋንዳ አይደለም እኔ የምናገረው። ማይከሉን ሄዱና እዩ፣ ልጆቹን አናግሯቸው። በስንት ሱስ የተጠመዱ ምንም የሌላቸው ልጆች ዛሬ ተስፋ አግኝቶ ስንት ሙያ እየተማሩ እየተመረቁ ወደ ስራ እየገቡ ነው። ይህን የሚያደርግ መንግስት ኦሮምኛ የሚናገሩ ስለሆኑ ብቻ በዛ የምጠሏቸው ከሆነ ነው እንጂ እንዲህ የሚሰራ አላየንም። አማርኛን ኮከም እንከባበር። ካሁን በኋላ መገፋፋት አያዋጣም። በእምነት በቋንቋ በሌላ ጉዳይ መከባበር፣ በጾታ መከባበር፣ ተከባብረን ራሳችን በመናከብረው ልክ ሌላውን አክብረን አብረን መኖር ከቻል ሀገራችን በጣም ውብ ለሁላችን ምትበቃናትና እንበርታ፣ እንስራ። ታንክ ዩ ገለቶማ ሙምቸ ሚኒስቴራ ከኝ ሃንጉማ ኦፍ ከበይኑ ከምብራሳ ከበይኑ ፍለኖን ብራን ጅሩ ወለ ከበይኑ ወለ ጃለኑ ወጅኒን ታኔ ቢየከኛ ሐሚሶምስኑ እንጅሩ እኒ ከናንዱራ አነቱ ከነሲ በርሲሴ አነተ ከሲ ጎዴ ወራ አከሲቲ ወራ አከሲቲ ወራ ወለጋቲ ወራ ሐረርጌቲ ወራ አርሲቲ ወራ ጎጀቤቲ ወራ አማራቲ ወራ ኦሮሞቲ ከምባታ ወላ እንጅሩ ዊ አር ኢትዮጵያንስ ወል ከበይኒ አጅራን አከ ከናንዱራ የበላይነትና የበታችነት የለም። ፍለኖ ብራን ቀብደኔ እንጅሩ ፍለኖ ብራ አኩመን ኦሮሞ ጃለዱትን ትግሬ ጃለድ ኦሮሞንም ወዳይል አማራን ወዳለሁ ከምባታውንም እንደዛ ነው የምወደው። አንድ ህዝብ ነን። በቃ ሌላ አማራጭ የለም። ተከባብረን መኖር ብቻ ነው። የተወለድኩበት ባህል ይሄንን ነው ያስተማረኝ። ለማንነታችን እኛ ከማንም በታች አይደለም የሚለው ትንዋጋ ነበር እንጂ ከማንም በላይ ነን ብለን አይደለም። ትግራይ ይሁን ጎጀም ይሁን ጎንደር ይሁን ሁሉ እኔ እወዳለሁ። ራሴን እንደምወዳል ነው የምወዳቸው። የኔ ማንነት ሰው እንዳይነካ ነው እንጂ የምል የማንንም ሰው ጥላቻ የለብኝ። የትግራይ ጥላቻ የለብኝም። የጎጀም የጎንደር የምናምን ጥላቻ የለብኝም። ሰው ይሄ ያለን አማራጭ መከባበር ብቻ ነው። ፊንፊኔት ወንት ወጀቻ ጅሩ አባን በርባድ ዱፌ ከን ቡቂሱ ደንደው ሚቲ ሴና ወጀቻ ጅር ሴናን ኩን ቡራ ከንታውዳ ከሙለቱ አባን በርባድ ወዱፍ ጡሬሱዳ ተታፈቹ ደንዳ በሌሱ ደንደው ማል ፊንፊኔ ዱዋዳ ጠቅላይ ሚኒስቴር ሰሙ ቀኝ ረትስ ወንት ሲኖ ወጀቻ ጅርታ ዋን ሰልፋዳ ጂቢን ሰሜቅ አከሰነ ከሳጣን ቤቱ ገሩ
dur politika tokkoon qabamee jibbiinsa gadheen qaban ture man. Maqaa sabaan na'u sabaafis politikaafis jibbiinsa hin qaban ture. Jibbiinsa kana hunda kana keessaa haqe Xaqalaa Ministeer har'a dhugaa keessan baay'isiniim. Dhugaan isiniin jedhan. Waan Itoophiyaa jedhamu dur dhaga'uun barbaadu hin ture har'a Itoophiyaan tokkoffaan ani laphee dhiibuu hin jalqabe. Erguman mootummaa keessan deeggaruu jalqabeen fuullumti kooyyuu hin deebi'e mirriba nagaan rafam. Jibbiinsanna keessa haxaamin haqa Oromoo dhugaa Oromoo tokkummaa Oromoo lallabbuun ala an jibbiinsa tokko hin qabu. Kan ammoo isin tuduu keessa haqe Xaqalaa Ministeer waan baay'ee isin irraa baran hojii isin hojjechaa jirtan Finfinnee duwwaa miti dhaloota irrattis hojii hojjechaa jirtu. Waan isin Finfinnee keessatti hojjechaa jirtanis argaadhuma jira. Seenaa meeqa akka isin geeddaraa jirtan. Ilaalaa har'a alaabaan adda bilisummaa Oromoo jabana mootummaa keessaniiti kan magaalaa keessa akkas godhate. Kun dhiigaan dhufe qabsoodhaan dhufe. Hojjettaniitu yeroo jalqabaa ariifannee isinitti bobbaane jijjiirama baay'ee jiram har'a siidaa Hacaaluu Hundeessaatu handhuura magaalaa Finfinnee keessa jiram siidaa Dr. Alii Birraa siidaa Xilahun Gassasseetu as jiram siidaa Tsaggaayee Gabramadiintu as jiram Oromoodhaaf Finfinnee keessatti siidaan dhaabbatee hin beeku eessaa irratti biyya isaa irratti ajaa meeqa biyyarraa qulqulleessitanii siidaa qabsaa'ota keenya gootota keenya mana barumsaa jaarraa abbaa gadaa mana barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruu magaalaa Finfinnee jira waan meeqa jira waan meeqa geeddaraa jirtu osoo dhagaan meeqa isin irratti osoo nutis miila isin takaallu waan meeqa geeddaraa jirtu sammuu keenyas geeddaraa jirtu dhaloota irratti hojjechaa jirtu hojii keessan argaa jirra isiniif tiimiin keessan galatooma ulfaadhaa waan hojjechaa jirtaniif osoo ani jiruu kana booddee Oromoon hin gabroomuun hin jettan nama waan dubbate hin cabsine ta'uu keessan immoo hin beekne we so proud of you abbichuu hojii isin hojjechaa jirtaniin osoo isaan irraa ta'e akkam akka isaan isin godhan hin beekne an filuuf filatamuu hin danda'u malee otoo filannootti dhiyaadhu naan jeenan utuban alaabaa kana jaalladhu iyyuu warra biltsiginnaa kana nan filadha. Hojii baay'ee jalqaban kan akka isaan xumuran hin barbaada. Hanga magaalaan koo bareeddutti daangaarra jirra nu achi waan biraan jiru. Baratuu gingilchaa Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gingilchaa guyyaa irraa furannee dhufne asuma irratti golamnee jirra. Torban sagantaa biraa wajjin amma deebitu nagaa waaqayyoon nuuf jedhu.